Juulaayii 14 baatii torba 2025 Olmaa Sharafaa kan guyyaan har'a ittiin oole gabaa gurraachaa fi akkasuma hawaalaa yookiin immoo bilaak maarkeetii kan jennu yookiin immoo dabalataan immoo baankiidhaan illee meeqaan akka jiru waliin ilaalla jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa egaa guyyaa har'a waa'ee sharafaa isinitti nama dursa laayik godhaa achumaan immoo obboleewwan keessaniif sheer godhaa isiniin jechuun barbaada. Dabalataan immoo namoonni baay'een keessan jechuudha guyyaa waliin nuu kaa'ii warri jettan jirtu mata duree yeroo dubbiftan mata duree yeroon barreessu jechuudha. Olmaa sharafaa kana yeroon jedhu itti aansee guyyaan ji'aan jira jechuudha. Ingiliffaan bilbila keessanirraa gada xooftanii guyyaan meeqa akka ta'e Juulaayii guyyaan har'a meeqa akka ta'e akkasitti beektu jechuudha. Bilbila keessa yeroo gada xooftan tokkoffaa marra hin argattu jechuudha. Ani immoo hani isinii kaahu akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan eeggadda komentii tokko naaf keesse akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa Itoophiyaatti itti dhugaa dubbachuuf guyyaa Itoophiyaan beeku ani. Jechuun guyyaa guyyaatiin already hanin yeroon sarchi godhu Ingiliffaa'aani. Ingiliffaan taa'a waan ta'eef irra caalaa Ingiliffaatiin kan inni taa'u waan ta'eef asirraatii Ingiliffaan haninni barraa'u. Kanaafuu akka Itoophiyaa jedhee guyyaa Itoophiyaa jedheetiin hin barraa'u waan ta'eef Ingiliffaa. Kanaaf guyyaan har'aa meeqaan jira bilbila keessanirrallee guyyaan an jiru Ingiliffaatiin jechuudha. Kanaafuu darbee isinitti maandima waanan ta'eef yeroo dudubbadhu dhaggeeffadhaa seeraan guyyaa nutti waliin nu dhahaa jira warra jettaniif jechuudha. Kanatti aansuun gara sharafa keenyaatti yeroo gallu Ameerikaa doolaarri tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 160.90 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Ameerikaa doolaarri tokko 131.50 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiobilackmarket.com 105.71 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 83.71 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookaan karaa ethiobilackmarket.com 117.44 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 94.26 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethiobilackmarket.com 216.83 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo paawundi sterlingiin tokko 174.49 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaan. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethiobilackmarket.com 22.41 oolee jira. Akkasuma Chaayinaa heewaan tokko karaa baankiitiin 17.95 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethiobilackmarket.com 201.85 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 156.98 oolee jira jechuudha. Akkasuma yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethiobilackmarket.com 188.17 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko 149.82 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Oomaan Riyaalidha. Oomaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethiobilackmarket.com 418.42 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethiobilackmarket.com 525.86 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethiobilackmarket.com 43.75 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Dubaay diraamni tokko 35.80 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaal.
Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio-blackmarket.com guyyaa har'aa 42.90 oolee jira. Egaa warri Saudi Arabiyaa jirtan immoo akka beekamtii daldalaa akka biyya isaanii biyya kanatti beekamaa ta'etti jechuudha. Birrii hanga kana yaani tokko tokko waan isinitti himnee fi sharafni meeqaan jira yoo jettanii gaafattan warri maallaqni keessan kumaa tokko olitti tokko kuma tokko olitti hanga kuma 3 kuma 4 hanga kuma 5 warri qabdan 25 irra jira jechuudha. 25 yeroon isiniin jedhu birrii qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf kuma 2 yoo qabaatte kuma 2 baay'isuu kuma tokko hiruu 25 yoo jette ni argata. Kana jechuun riyaalli tokko Saudi Arabiyaa birrii Itoophiyaa 40 jechuudha. Namoonni immoo birriin keessan garmalee xiqqoo taate hanga 500 hanga 100 hanga qabdan ergitan immoo 25f adiidha jechuudha. Kana jechuun isin immoo akkamitti herregdu fakkeenyaaf 500 yoo qabaattan 500 baay'isuu kuma tokko hiruu 25 tuqaa 50 jettanii yeroo herregdan qaxxitaa argattu. Akkas jechuun immoo riyaalli tokko Saudi Arabiyaa jechuudha birrii Itoophiyaa 39f adii jechuudha. Siniif haa galu. Kaalkuleet kan jedhu bilbila keessan irra jira. Kallattumaan bilbila keessan irra kaalkuleet kan jedhu irra galtanii akkasitti herregattanii birrii qabdanii yeroo daldalaan isinitti himu qaxxi gootanii beektu jechuudha. Amma birrii keessanii namni kamiyyuu immoo walqixa mashwaara kan jedhan immoo birrii baay'ees ergi birrii xiqqoos ergi mashwaara yookiin immoo taaksii kan jedhamu 50 riyaala 50 qaxxi gootee kaffalti yoo sarraafaarra gashites yoo manatti ufee si harkaa fuudhes. Inni kun nama kamiifuu dhaabbataadha jechuudha. Namni kamiyyuu isa kana yoo namoonni tokko tokko dogoggortanii mugguttuufaa yoo ta'e inni kun akkasii isiniin jedhu beekuu qabdu. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo riyaalli Saudi Arabiyaa tokko 35.6 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio-blackmarket.com 226.82 oolee jira. Akkasuma Bahrein diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethio-blackmarket.com 425.98 oolee jira. Akkasuma Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethio-blackmarket.com 4.0 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko 0.64 oolee jira. Egyptian poundiin tokko 3.24 oolee jira. Indiyaan ruupiin tokko 1.86 oolee jira. Kaatar riyaalli tokko karaa ethio-blackmarket.com 42.95 oolee jira. Israa'el shiqil tokko 45.16 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon ani qabadhe isinii dhufe kana fakkaata jechuudha. Namoonni viidiyoon koo isinitti tole laayik gochuun akkasuma hiriyootan keessan sheer gochuu hin dagatina. Turtii biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura.